gilgaala tokko tuqaa sagal. Kanneen armaan gadii hirii jedha. 2.1 hiruu negatiiva 0.3. Kana fraactioniidhaan jijjiirree san booda dalagna. 2.1 jechuun 21 irra 10 hiruu negatiiva 0.3 jechuun 3 irra 10 ta'a. Kita ta'a iddoo duwwaa. Kanaafuu 21 irra 10 baay'isuu negatiiva 10 irra 3 210 negatiiva 210 irra 30 kita ta'a negatiiva 7 ta'a. Baanis wal fakkaataadha. As keessaa ka addaa isa kamiidha ka jedhuuf hundi isaatu wal fakkaataadha. Tarii gaahaa hojjannu. Ga'a negatiiva 1.5 irra 3. Kana akkamitti hojjanna? Negatiiva 1.5 jechuun negatiiva 15 irra 10 jechuudha. 3 jechuun 3 irra 1 jechuudha. Akkuma reef jechuuf yaalle. Kanaafuu negatiiva 15 irra 10 hiruu 3 irra 1 kita ta'a negatiiva 15 irra 10 baay'isuu 1 irra 3. Negatiiva 15 irra 30 kita ta'a negatiiva 1 irra 2. Lammaffaa moodeelii bal'ina reektaangilii mummuramaa fayyadamuudhaan lakkoofsa raashinaalii armaan gadii hirii jedha. Kana lamaan keessaa tokko qofa hojjanna. Hojjadhu 2 guutuu 1 irra 2 hiruu 1 irra 4. Kana jechuun 1 irra 4 2 guutuu 1 lammaffaa keessa meeqatu jira jechuudha. Moodeelii kenna kaaf. Lama guutuu 1 lammaffaa jechuun 1 2 hanga eessa fullaa hanga asii fullaa jechuudha. Kanaafuu 1 afuraffaa si'a meeqa jireedha? 1 afuraffaa jechuun kana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Meeqa arganne? 10 arganne. Deebiin kenna 10. Lakkoofsaanis dalaguu hin dandeenya. 2 guutuu 1 lammaffaa hiruu 1 afuraffaa. 5 irra lammaffaa hiruu 1 irra afuraffaa ta'a. Isa jechuun ammoo 5 irra 2 baay'isuu 4 irra 1ti. 5 baay'isuu 4 20 irra 2 qixa ta'a 10. Deebiin kenna sirriidha. Gaafii sadaffaa kanneen armaan gadii shallagi jedha. A 21 hiruu 0.3 eda'uu 0.2. Kana gochuudhaaf duraan dursinee kan hammattuu keessaa dalayna. 2.1 hiruu 0.3 negatiiva 0.3 eda'uu 2.1 jechuun negatiiva 0.1 ta'a. Egaa kana hiruudhaaf 21 irra 10 hiruu negatiiva 1 irra 10 ta'a. Kana jechuun 21 irra 10 baay'isuu 10 irra 1 negatiiva 10 irra 1.
210 irra 10 qixa ta'a negatiiva 21. Baarratti maal jedhaa 6 eda'uu 4 hiruu negatiiva 0.5. Seera herreegaa keessatti body mass waan jedhamu jira. BDMAS. Kana jechuun B bracket cuftuu D division hiruu M multiplication baay'isuu N adidha ida'uudha ida'uu S in subtraction hir'isuu. Tartiiba kanaan hojjanna jechuudha. Kana sammuutti qabachuun barbaachisaadha. Jaha eda'uu tokko 6 eda'uu 4 hiruu negatiiva 0.5 cuftuu keessatti. Kanaafuu kan cuftuu keessaa dura hin hojjanna jechuudhaaf inni hojjetamaadha. Itti aansuudhaan hiruudha. Kanaaf irra jechuudha. 4 hiruu negatiiva 5 irra 10 qixa ta'a. 4 baay'isuu 10 irra 5 negatiiva asii qabna dhiifama qixa ta'a. Negatiiva 40 irra 5 qixa ta'a negatiiva 8. San booda kan qabnu eda'uu qofaan ta'eef 6 eda'uu negatiiva 8 ta'a qixa ta'a negatiiva 2. Gaafii haa 0.7 cuftuu keessatti hir'isuu negatiiva 0.9 hiruu negatiiva 0.4. Isa kana dalaguudhaaf tana lamaan dursinee gara eda'utti jijjiiranna. 0.7 eda'uu 0.9 hiruu 0 negatiiva 0.4. Duraan dursinee kan cuftuu keessaa daleena biraakkeetti keessaa 0.7 fi 0.9 1.6 ta'a hiruu negatiiva 0.4. 1.6 jechuun 1 irra 16 irra 10 hiruu negatiiva 4 irra 10 qixa ta'a. 16 irra 10 baay'isuu negatiiva 10 irra 4 qixa ta'a. 160 irra 40 ta'a. Yoo salphatu deebiin kenna negatiiva 4 ta'a. Gaafii afuraffatti fullaanaa. Hiruun lakkoofsota raashinaalii irratti amala jijjiirraa iddoo fi amala jijjiirraa cuftuu akka hin qabne fakkeenya kennuudhaan agarsiisi jedha. Kitaabichi fakkeenyaan agarsiisi jedha. Fakkeenyaaf 10 hiruu 5 qixa ta'a 2 ta'a. 5 hiruu 10 ammoo meeqa ta'a akka jedhuuf 5 hiruu
kudhanii jechuun 5 baay'isuu 1 irra kudhanii jechuudha. Deebinsaa 1 irra 2. Kanaafuu 1 irra 2 ta'a. Wal qixaa miti jechuudha. Amala jijjiirraa iddoo hin qabu. Akkasumas amala jijjiirraa cuftuu akka hin qabne agarsiisuudhaaf egaa amala jijjiirraa cuftullee akkuma kan jijjiirraa hammattuu kan hin qabu jechuudha. Hanga sagantaa itti aanutti deemnutti nagaa keessa tura. Egaa qoyyaboonni afran waliigalaa kan lakkoofsa raashinaali kana fakkaatu waan hordoftaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum.